Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Saba Waaqayyoo biyya alaa kan jirtan biyya keessaa kan jirtan hunduma keessanii fi beeksisa tokko isinitti mufan asasee ba'ee onkololeessa 5 yookaan xiqimtii guyyaa 5 roobii dhuftu jechuudha. Sagantaa kadhannaa addaa waan qabnuuf namoonni dhukkubsatan, namoonni rakkoo adda addaa qabdan, hojii kan dhabdan tokko keessaniin bira geenye isinii kadhachuu waan barbaannuuf akkas jedhaaf urgu haala ajeemleen ilmoo ishee kophaa qabdee jira. Ishiin garuu akkas jechaa dhufte dubartiin arra Waaqayy abdadheera bilisa na baasuu qaban. Budaa afura budaa taati maal godhuu barbaadde? Amma meeqa qabatte? Asilaali jaan asilaali gara biddaa kan yeroo sadii yuusi baay'ee bitamu. Humni guddaan kufi keessa ba'i. Herbe Yesus. Yesus Kristus. Waaqayyo rasuul jaakeeti. Inni wanjala uf kanjaala. Inni kiffamtu. Boodatti naftu. Haadhi sigatu, riyaa sigatu, firri sigatu. Waaqayyo nama namaan immoo warra akkasii fira ta'eera de nama dhukkubsataa kamiyyuu kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee kana keessatti kan argamtan walitti himtanii akka dhuftan jaalala Waaqayyootiin ergaa kanaas waan isinii dabarsuun barbaada. Iddoon argama keenya hoteela Guutee dugda duuba waldaa labsituu Kiristoos isa fannifame guutuu addunyaan ganama sa'aatii 3 kaasee hanga sa'aatii 8tti yeroo isinii kadhannu waan ta'eef jaalala Waaqayyootiin waamicha kana isinii dabarsuun barbaada. Waaqayyo lafa jirtanitti mana keessan, jireenya keessan, hojii keessan isin haa eebbisu isiniin jedha. Amma wal arginutti nagaa Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u.